namni dhufe kuni wareegatti kafalamee dhufe ni beekna hundi keenya waggaa afur guutuu. Na yeroo dhufu immoo dhufe yeroo jedhamu immoo mallattoolee nama jajjabeessan argineerra mul'ateera jechuudhaaf. Kanaaf isa akkamitti qabsaa'uu barbaannaa akkam gochuu barbaannaa kan jedhu hundee walii galtee jila mootummaa wajjin goone irratti hundeeffamne wanti walii galle jira. Kunis maali nu gidduutti waan lolli jedhamu dhaabbateera. Kun waan Noovembar 30 irratti walii galledha. Jaarmiyaan isiniin hoogganamus akka waraana qabu dhageenye turre kun hammam qabatamaadha dhimma kanarrattoo maal walii galtaniitu? Waraana jechuun waraana ijaaramee hooggana waaltaa qabu hooggana waaltaa qabaatee immoo ajaja fudhatee waa godhudha jechaadha. Okay? Hin qabnu nuti san. Kan ammoo amma propagaandaadhaaf himaan jiru. Jila mootummaa wajjin wal arginee haasofnee itti himnee jirra jechaadha. Miseensonni keenya waraana turanii uummata isaaniitti deebi'aniiru jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaadhaan hoogganamus tarsiimoo isaanii ilaallee kaayyoo isaanii ilaallee wal taanaan nuyi jiddu galeessi keenya fedhiif faayidaa Oromoo kabachiisuu waan ta'eef waan Oromoon amma argate kana babal'isnee biyya kana keessatti Oromoon mirgi isaa bifa waaraa qabuun akka kabajamu gochuu waan ta'eef waliin hojjechuudhaaf gama keenyaan qophii guddaa qabna. Kanaafis hin hojjenna jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaadhaan hoogganamus tarsiimoo isaanii ilaallee kaayyoo isaanii ilaallee wal taanaan nuyi jiddu galeessi keenya fedhiif faayidaa Oromoo kabachiisuu waan ta'eef waan Oromoon amma argate kana babal'isnee biyya kana keessatti Oromoon mirgi isaa bifa waaraa qabuun akka kabajamu gochuu waan ta'eef waliin hojjechuudhaaf gama keenyaan qophii guddaa qabna. Kanaafis hin hojjenna jechuudha. Waan baay'ee uuma tokkoffaa biyya ofiiti. Biyya ofii yoo baanii biyyichi yaadama. Firri yaadama. Lammaffaa immoo hiriyaan ergasii kufe baay'eedha. Sun immoo walitti makama. Na gammachuu moo dallansuudha yoo jettu naan galu. Lamaanuu wal makaadha. Wel ergi baane qabsoo marra turre. Qabsoo marra turre biyya keenya sin hordofna wanta ture dukuma buuna. Hayyu dureen amma waan godhamaa ture himeera. Isa waan hin godhu jiru. Ni gammachuu addaati. Achuma taa'ee dhalooti qubee biyya isaa irraa hamaa ittisuudhaaf ga'uunsaa anaafis jaalawwan kootiifis beekota yemmus qubeen sun akka hojiirra oolu godhan baay'eetu jira biyya kana keessas alas kan ba'an baay'eedha. Isaanii fi wanti caala gammachiisu waan jiru natti hin fakkaatu kana caala. Kanaan booda maali narraa eegu eenyu? Oromooni hamma naqee reekoo boraafadhutti akkan hojjetu narraa eega. Karaa halleen qabsoo kana yoo jalqabnu hin xumurraa jennee miti hamma dhumaatti deemnee dabarsina. Dhaloota haaraatti dabarsina jenneetu deemnee kana nurraa eega. Wel hoduu dhageenya malees sirriitti maaltu maal ta'aa jira hin beeknu. Maaltu maal ta'aa jira kan jedhu sana yoo barru wanti nu jennu adda ta'uu hin danda'a ta'uu mataa keessaa qabnu irra. Waliigalatti kanatti jettu Oromoo gidduutti lolli jiraachuun irra hin jiru. Maaliifi gama sana obboleessi tokko jira, gama kana obboleessi tokko jira. Yoo wanti nama isaa yoo ilaalle
yeroo asii dunkaanni gaddaaf dhaabbatu achiis hin dhaabbataa jechuudha. Kun Oromoo irra ga'uun dizaastariidha. Kun Oromoo irra ga'uun qaaniidha. Kanaaf kun ga'uun hin jiru maaliif ga'ee akkamitti ga'ee isa jedhu immoo hin beeknu. Kanaaf jajimantii dabarsuu yookiin evalueetii gochuu hin danda'u. Taanaa Gammadaan jedhama. Kana itti dhaladhe biyya Oromiyaatti. Ergan biyyaa bahee waggaa 46 biyya Ameerikaaniin jiraadhe. Egaa qaama hoogganaa Hadilboon geggeeffamu waamicha mootummaa Oromiyaa irraa mootummaa Itoophiyaa irraa nu godhame dhaggeeffannee haala mijataa waan fakkaatuu fi uummata keenya wajjin dhaabbachuudhaa fi qabsoo bara dheeraaf uummati keenya itti dararamee itti dadhabee itti miidhamee itti du'ee kana mirkaneessuudhaafitu saba keenya gargaaruuf addana jirra. Haala yeroo ammaa biyya keessa jirtu kan akkamiin ilaaltu? Haala ammaa biyya keessa jiru kana diddiiramii tokko tokko argamaa jira jennee ilaalla. Diddiiramii kunis hundee qaba. Hundeensaa hundee qabsoo uummata Oromoo bara dheeraa qabee gochaa ture irratti hundaa'a. Isa booddee qeerroon qarreen qabsoo isaan godhaniini gaaffii isaan dhiyeessaniini isaanis wareegama bara dheeraa qabee ture irratti fufanii haala kana uumuu danda'an. Haalli kuni kan bu'aaree kan wanni ta'e injifannoon amma nu argaa jirru kuni gaaffii malee kan qeerroo kan qarree kan sabboonkota Oromooti jedheen ilaala.